daawwattoota maatii Gullallee Wuud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroon isin biraan gahaa jirudha. Kanneen maatii Gullallee Wuud hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Milkeessi wobookoo ta'uu naa dhaata yoon ciise nan aadaa. Waa'ee koo wobookoo guggubadheen waadaa olii gadi fiigee keessi sammuu kiyyaa yeroo hundaan jeeqaa halkanii fi guyyaa woboo kiyya utuu dafquu cobsee kaatuu otuu qorqorroon keessee qee lallabamu miira qullaa kaatuu duula bobbaa diinaa utuu woboon lolu lubbuun isaan naaf kenne utuun cabeen okkolu. Utuma kaffaluu woboon koo wareegama ulfaataa mee akkamiin danda'e garaan kiyya nyaataa utuu woboon kiyya wobiin kiyya jiru alagaan wal qabuun maddiin isaa qorree utuu buluu gabuu hin ciisu garaan koo irribas hin qabu. Halkan waarii taa'een woboo kadha waaqaa innis na hin qaanessu diina lafatti naqaa. Egaa yaa ummata koo akkuma kaleessa har'asin kadhadhaa kadhaa koo dhageessaa. Woboodhaa sifeessi hidda mukaa bineensaa ati duruu isaa bu'ii bu'aadhaaf galii isaa milkeessi woboo koo galma isaa hin hanqisin goota dhugaaf kaatu karatti hin hambisin. Yaa uumaa walaabuu ansitti laadheeraa maaloo nurraa cabsi roorroo bara dheeraa ol adeemaa woboo roorroon baase manaa mirgaan galchi uumaa koo ansittan amanaa. Yaaddessaa emmi guddinaa mootummaan naannoo Oromiyaa godina Orroo Guduruu Wallaggaa to'annaa isaatiin ala ta'uu amanee jira. Lola yeroo dheeraaf waraana mootummaa fi woboo gidduutti deemaa jiruun godinni Orroo Guduruu Wallaggaa caasaa bulchiinsa mootummaatiin ala ta'uu isaa beekamee jira. Gabaasni torbee tokkoon dura waajjirri PP Oromiyaatti dhiyaate irratti mari'atame akka ibsutti caasaan mootummaa aanota godinichaa keessa jiran qunnamtii isaa naannoo Oromiyaa waliin qaban citeera. Akka gabaasni waajjira PP'tti dhiyaate kun jedhutti waraanni bilisummaa Oromoo woboon guutuu baadiyyaa godinichaa qabatee jira. Sababa kanaaf dabballoonni aanaa hedduu isaanii fedhii isaaniitiin hojii gadi lakkisanii jiru. Gariin ammoo magaalaa guddittii godinichaa kan taate gara magaalaa Shambuutti baqatanii jiran. Mootummaan naannoo garuu sababa rakkoo nageenyaa karaa irratti hammaateef garas deemee dabballoota kana ijaaruu hin dandeenye jedhameera. Bifuma wal fakkaatuun godinoota Qellam Wallaggaa fi Lixa Wallaggaatti caasaan mootummaa guutumatti diigamuu isaa gabaasa keessoo mootummaa irraa arganne ni mul'isa. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo woboo zoonii kibbaa. Cibbirraa Odaa Odoolaa Buttaa Qorodoollaa guyyaa 11/2021 aduu guyyattiin diina adabuu isaa beeksisee ture. Haaluma kanaan leencichi bosonaa woboon zoonii kibbaa koonyaa Gujii baa keessa sossoo guyyaa kardhaa bokkisaa oolee jira. Haala kanaanis godina Gujii baa aanaa Gooroo Doolloo ganda dhuqqoo keessatti tankaarfii fudhateen loltuu mootummaa gabroonfataa irraa battalatti nama jaayoo ajjeesu 8 immoo madoon adabeera. Akkasumas humna dabalataan dhufee reeffaaf madoon guurattee galuu jirtu irratti buttaan gannaalee siidaa gurraacha achuma aanaa Gooroo Doolloo ganda balbalti irratti hattee hidhuun biyyee nyaachisee jira. Battalatti namni du'e 4 ga'uu isaa mirkaneessinee jirra. Madoo immoo ammaaf addaan hin baafanne hospitaalli magaalaa Nageellee madoon guutuu odeeffannoo arganneerra. Ajajaan 50 waraana PP isaa kan jedhamu waraana bilisummaa Oromoo woboo aanaa Beeggiitti hidhannoo isaa guutuu waliin dabalamee jira. Guyyaa 11/2021 injifannoo woboo koonyaa lixaa milishaan kabeelaa naasuu du'aa milishoota ulee PP ta'uudhaan waraana PP waliin ummata afaan qawween cafaqanii idaarsaa jiran kan yeroo maraa gorsaa turre ganama kana waraanni bilisummaa Oromoo woboon godina Wallaggaa lixaa bakka addaa maqaa Najjoo jedhamutti osoo ishee waraana mootummaa bishaan guuruu jirtu tankaarfii irratti fudhateen battalumatti 2 ajjeesuu kilaashii ishee wajjin galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Oduulee waqtaawaa wal duraa duubaan biyya keessaa alaa kan jiran geenyu Gullallee